Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaa ta'aa kan ture. Yeroo ammaa guddachuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akka galma ga'uuf kaka'umsaaf dammaqinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa hunda xumurachaa jira. Walabummaa News Network. Qabiyyeewwan kanneen akka oduu, gaaffii fi deebii, sagantaalee marii, aadaa, seenaa gootawwan Oromoo fi sagantaalee adda addaa barsiisaa bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa News Network. Miidiyaa walabaa fi loogirraa bilisa ta'e. jijjiirama hawaasaatti fufiinsa qabu dagaagsuuf Miidiyaa hundaa'e. Walabummaa News Network. Akkam jirtu dhaggeeffattoota Walabummaa News Network. Oduu isin nageessisa. Oduu waliin anfalmattuu haqaatiin. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo humni darbatamaa furgaatu urjii lolaa guyyaa har'aa loltoota BB kan sirna naxanyaa tiksuuf bobbaateef loltoota diinaa 21 yoo du'an adab 15 marii dandambii hin qabne adabee ajajaa 1000 fi ajajaa 51 waliin booji'uun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Injifannoo kanaanis meeshaalee waraanaa booji'aman AKM 15, Bireenaa 4, Sinaayippeera 6, boombilee garaagaraa 15, Jororoo 2000 fi kan kana fakkaatan booji'uun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Ragaa viidiyoo waliin karaa chaanelii keenya gurmoo wisoo boozonii lixaa irratti nu eeggadha. Dhimmi isaa mana murtii Shaashamanneetti kan ilaalamuu qabu dhiyeessuu dhabuun Booranatti jaalamaan filee dararamaa jiru. Hogganoota ABO keessaa tokko kan ta'an miseensa gumii sabaa ABO jaalamaan filee erga qabamanii hidhamanii waggaa tokko ol kan xumuran yeroo jalqabaaf bitootessa 17 2021 beellama mana murtii qabda jedhamuun qajeelcha poolisii magaalaa Yaaballoo irraa baafamee gara waajjira ICT jiru geessuun pilaazimaan dhiyaatte erga jedhanii booda xiqqoo turanii neetwoorkiin pilaazimaa hin dalagu jechuun beellama har'atti yookaan bitootessa 18 2021 tti qabuun gara mana hidhaatti deebisanii turanii. Guyyaa har'aas gara waajjira ICT deemuun karaa pilaazimaa dhimma kee hordofta jedhanii akkasiin isa kaa'aa oolanii har'as neetwoorkiin hin jiru jechuun akka isa deebisanii fi guyyaa neetwoorkiin nuuf dhiyaatte jechuun akka itti himan maddeen Walabummaa News Networkitti himanii jiru. Jaalamaan filee kan himatee jiru mana murtii kibba ba'aa kan magaalaa Shaashamanneetti argamu yoo ta'u dhimmi isaa qaamaan dhiyaatee osoo hordofuu danda'u mana murtii dhiyeessinee jirra beellama qaba jechuuf sobanii bakka pilaazimaan hin dalagne geessanii teessisaa akka jiran barameera. Akka odeessi Walabummaa News Network qaqqabee godhutti hanga ammaatti pilaazimaan erga hojjetamee kan dalagee hin beekne ta'uu mirkaneeffannee jirra. Dhimma jaalamaan filees mana murtii dhiyeessineerra beellama qaba jechuuf yoo ta'een ala pilaazimaan akka godina Booranaa hin dalagne maddeen achirraa nuuf himuun uummanni Oromoo akka sagalee ta'uuf dhaamsa nuun gahanii jiru. Jaalamaan filee dhimma isaa osoo mana murtii magaalaa Shaashamanneetti ilaalamuu danda'u pilaazimaan dhiyaatta jedhanii dhiibbaa gama adda addaan maaliif mana murtii hin dhiyeessine jedhame irratti ta'aa jiruuf sobanii akka beellama deddeebisanii jiran maqaa pilaazimaa golgaa godhachuun akka ta'e maddeen keenya nuuf gabaasanii jiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun ammaaf qabnu kanuma sagantaa keenya afaan waliin turtii gaarii. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaa ta'aa kan ture. Yeroo ammaa guddachuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akka galma ga'uuf kaka'umsaaf dammaqinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa hunda xumurachaa jira. Walabummaa News Network. Qabiyyeewwan kanneen akka Oduu, gaaffii fi deebii, sagantaalee marii, aadaa, seenaa gootawwan Oromoo fi sagantaalee adda addaa barsiisaa bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa News Network. Miidiyaa walabaa fi loogirraa bilisa ta'e. jijjiirama hawaasaatti fufiinsa qabu dagaagsuuf Miidiyaa hundaa'e. Walabummaa News Network.